Dhimma boqochuu kaadhimaa aartistii Andu'aalem Goosaa yookaan Qananii Addunyaa irratti icciitiiwwan hedduun ba'aa jiru. Maatiin ishees waan komatan qabu. Qaamni garaagaraas irratti dubbachaa jira. Garuu eenyu dhugaa haa fudhatu jedhu abbootiin gadaa Oromoo. Akka jedhame kanatti aartistii Andu'aalem shakkamaa moo yakkamaadha? Egaa guutummaa isaa kunoodha obsaan hanga xumuraatti dhaggeeffadhaati. Dhugummaa isaa mirkaneeffadhaa. Dhimmichas akkas turem abbootiin gadaas akkas jechuutiin eegalum. Dhugaan eessa jirti? Abbaan gadaa Goobanaa Hoolaa Hayyuulee fi abbootiin gadaa Tuulamaa fi Odaa Bultum bakka dhugaan jirtu argee jira. Garuu eenyu dhugaa haa fudhatu? Eenyu dhugaa haa fudhatu jechuun himum. Waa'ee dhugaa dhugeeffatan BBC'n gaafate gaaddisa hirbuu yookaan waadaa qaba jedhum. Yoo abbaan dhugaa dhufee abbaa dhugaatiin ba'a malee qilleensaan hin bahu. Argamtee himee malee eessatti eenyurratti akka argamte gaaddisni hirbuu qabam. Hirbuu namaa dabarsee osoo gara haraaraatti hin dhufiin osoo abbaan dhugaa fudhatu hin argamin hin kennitu namaafuu hirbuudha kuni. Abbaan gadaa qaamolee lamaan kan shakkee fi shakkamee bakka argamanitti dhugaa argame jedhan akka dubbatamu BBC'tti himaneeru. Wanti sirna gadaa Oromoon hin furre hin jiru. Olee bulee ni furamaa kan jedhu abdii qabna jechuun himanim. Ilmaan Oromoo martuu abbaa gadaatiif qixaam, ilmaan Oromoo martuu gadaa Oromootiif qixaam. Namni cubbuun mana ofiitti hin galu, hayyuunis cubbuun mana ofiitti hin galum. Gadaanis cubbuun mana ofiitti hin galtu jechuun dhimma shakkamaa fi shakkamee loogii malee jaarsi akka hilaale himanim. BBC'n Andu'aalemii fi namoota isatti dhiyoo jiran dubbisuuf yaalee hin milkoofne. Andu'aalem mirgaa waabii eegameefiiti kan mana hidhaatii ba'e. Dhimmi isaa ammayyuu mana murtiitiin qabamee jira. Gama biraatiin maatiin intalaa maal komatum? Gama kaaniin abbaan Qananii obbo Addunyaa Waaqoon abbootiin gadaa fi hayyoonni dhugaa barbaannee araara buusnaa jedhanii dhufan simachuu himum. Ergasii waan kanaa irraa deebi'aatii qulqulleessaa jenneenim. Yeroo qulqulleessinuu hin ajjeesne dhiigni immoo nurra jira kan jedhu kaasan jechuudha. Dhiigni nurra jira garuu hin ajjeesne jechuun maal jechuudha? Hin ajjeesne yoo ta'e hirbuun maaliif barbaachise? Ergaa hirbuun guyyaan qabamee booda maatiin illee irratti walii hin galle. Waan qulqullaa'uu qabummoo tokko lama jennee itti himneerra. Hin ajjeesne yoo jedhe eenyu kan fuula ishee akkana godhe jechuun itti himuu dubbatu. Isaan akka isheen yookaan Qananiin qophaa jirtuutti kan itti himan jechuunis himatum. Dabaluunis guyyaa isheen duute mana keessatti maatiin akka turan isa qofaa shakkamaa jedhanii qabachuun rakkoo akka ta'e, akkasumas yeroo duutu fuulli fayyaa qaba, duuba kanaa madaa xiqqoo qaba malee jechuun itti himuu dubbatum. Ofii deebi'anii of ilaallaa jedhanii deemanii nu biraa abbaan gadaa Goobanaa Hoolaa jechuun BBC'tti himanim. Hanga fuulli ishee akkana ta'e kun eenyu akka reebaa ture, eenyu rasaasatti dhukaasaa akka ture erga adda ba'eetim. Hirbuu seenuun barbaachisa malee hin ajjeesne jecha hirbuu gama tokkoon immoo dhiigni nurra jira jecha wal dhowtuu jira. Kun hanga qulqullaa'utti guyyaan beellamaa sun darbuu qabam yaada jedhu akka kaasan himu obbo Addunyaanim. Kana eeruun of ajjeestee waan hin fakkaannedha jechuun abbootiin gadaa fi hayyuuleen akka qoratan gaafatum. Yoo ajjeeseera ta'e guyyaa qabataa wal arguu dandeenya. Hin ajjeesne jennaan adda galuudha. Nuti rabbitti kennine. Andu'aalemiin erga hidhaati ba'e ijaanu argine hin beeknu kan jedhan obbo Addunyaan qabeenyaa ishee bira jiru seeraan deebisuu qaba jechuunis gaafatum. Qabeenyaa isheellee fudhatee dhugaa ishee nutti himee waan guddaa ture jedhanim. Egaan dhaggeeffattoota keenya isinoo kanarratti maal jettum? Yaada keessan koomentii jalatti nuuf qoodam.